Abbaan keenya Aadam alayhi salaam biyyarraa uumame. Haati teenya Hawwaan ammoo lafee cinaacha isaarraa argamte. Aadamii fi Hawwaan jannata keessaas lafarraas waliin jiraachaa turan. Jidduu isaaniitii ilmaan argamanii dachii tana guutan. Walumaa galatti argamuu Aadamiif biyyeen ka'umsa. Haati teenya Hawwaanis Aadamirraa argamte. Ilmi namaa ammoo Hawwaa fi Aadamirraa daraaree wal hore. Haala kanaan dhaloonni dhaloota bakka buusaa irra geenye. Biyyee Aadam irraa argamee fi wantoota achiin dura jiran hunda Rabbii dandeettiinsaa daangaa hin qabneetu uume. Wanni Rabbii gajjiru hundi bakka irraa dhufee fi sababaa dhufeef qaba. Nutiin amma bareennee tollee karaarra yayyaanu kunis bakka irraa dhufne qabna. Akka tasaa lafaan argamne. Namni abbaaf haadha malee dhalate ammaan tana dachii tanarra hin jiru. Abbaa fi haati teenya ammoo cinqaa fi dararaa guddaa arganii nu guddisan. Haati teenya garatti nu baadhattee cinqaa guddaan nu deesse. Abbaan keenyas sababa rizqii keenyaa tahee ifaajee nu guddise. Isaan lameen hirriba nu waliin dhabanii gaafa dhibamnees nu waliin dhibamanii osoo ofii hin nyaatiin nu nyaachisanii isaan daaranii nu uwwisanii bakkaan nu gahan. Walumaa galatti tolli isaan nuuf oolan waan salphaa miti. Kanaaf Rabbiin akka isaanitti tola oollu nu ajaje. Islaamummaan amantii wal dandahuu, rahmata walii ooluu fi wal kabajuuti. Kanaaf Rabbiin guddaan nama hundaan wal dandahaa, rahmataa fi kabajaan akka jiraannu nu ajaje. Haadhaa fi abbaaf ammoo xiyyeeffannaa addaa kenne. Abbaa fi haadhatti hamtuu dalaguun badii guddoo tahuu nuuf hime. Isaanitti mataa jabaachuu akka hin qabne nu akeekkachiise. Tola isaanitti ooluu ibaadaa isaatti hirkisee nutti hime. Qur'aana keessatti suuraa Israa suuraa 17 aayaa 23 akkana jedhe. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ربين خي قبرو تنسى إسمالي وانبرا قبرو ربوتي أجججرا أما اللي هذا أباتي تول أولو أججي osoo ati lubbuun jirtuu tokkoon isaanii yookiin isaan lachuu yoo dullooman jettee qalbii isaan hin cabsin isaaniin hin lolin yoo isaaniin waa jechuu barbaadde jecha bareedaa laafaa ji'iin jedhe. Jechuma laaftuu xiqqoollee taatu tan kabajaa haadhaa fi abbaa gadi buustu isaanitti dubbachuun fuula isaanitti baduun dhorkaadha. Islaamummaa keessatti ammoo wanti dhorkaa qabu faallaa isaatiin toltuu ajrii guddoo nama argamsiisu qaba. Ibaadaa Rabbiitii fi haadha abbaa ofiitti tola ooluun aayaa kana keessatti walitti hidhamanii dubbataman. Kanaafuu haadha abbaatti tola ooluun qaama ibaadaa keessaa tokko jechuudha. Rabbiin ajaja isaa san itti fufuudhaan gaafa dulloomanii kunuunsa keenyatti hajaman akkuma gaafa isaan ijoollummaan nu guddisan sanitti gaafa dullooman akka isaan kunuunsinu nu ajaje. Akka du'aayee isaanii goonus nu dhaameera. Jechi afaan Arabaa kan Rasuulli sallallahu alaihi wasallam tola haadhaa fi abbaa ibsuuf fayyadaman bir ja'ama. Jechi bir ja'u tola qofa osoo hin taane hiika bal'aa fi garagaraa qaba. Wanni gaaromminaan wal qabatu hundi jecha bir ja'amu keessatti ibsama. Bir jechuun tola ooluu, rahmata qabaachuu, kabajaa fi obsa wantoota ja'aman if keessatti qabata. Walumaa galatti tolli nuti haadhaa fi abbaa keenyaaf oollu waan hedduu if keessatti qabata. Maallaqa qofa isaaniif kennanii mana jireenyaa ijaaranii fi biraa deemuun qofti tola ooluu hin ja'amu. Rahmata isaanii godhuu yoo gaafii nutti heddummeessan ammoo gaafii isaanii obsaan deebisuun islaamummaa keessatti tola ooluu ja'ama. Hogguma isaanii tola oollu kanaahuu isaan kabajuu nama biratti wayita isaan yaamnuus maqaa gaggaariin isaan faarsuutu tola ooluudha. Haadha abbaan umrii isaanii guutuu ilmaan isaanii guddisuu irratti fixan. Haa ta'u malee adaduma maanguddoomaa deemaniin humni isaanii waan laafuuf gaafa san isaanis deeggarsa tajajamu. Kana ammoo qaama biraa irraa osoo hin taane ilmaanuma waggoota hedduu itti ifaajanii guddisan irraa barbaadan. Mallaqni namni biraa isaanii kennu gammachuu guutuu isaanii hin kennu. Garuu nuti fuula itti tollee isaan waliin qooqa ooluun gammachuu bara hedduu isaaniif ta'a. Kanaaf itti dhihaannee rahmataan, kabajaan, obsaan tola isaanitti oolutti ajajamne. Islaamummaan haadhaa fi abbaadhaaf kabajaa guddaa kenne. Ulaagaan tola isaanitti ooluudhaa amantiidhaan waan daangeeffamuu miti. Osoo isaan hordoftoota amantii biroollee tahanii tola isaanitti ooluun dirqama. Rabbi Qur'aana keessaa suuraa Luqmaan aayaa 15 irratti akkana jedha. Yoo haadhaa abbaan kee waan beekumsa ittiin qabne natti qindeessutti si dirqan dubbii isaanii hin dhagahin. Waan addunyaa keessatti ammoo tolaan waliin jiraadhu. Ati jiruu tee keessatti karaa nama qajeelee gara kiyya deebi'ee irra deemii ja'a. Yoo isaan shirkitti nama yaaman waan isaan itti nama yaaman san diduun dirqama. Hamtuu isaan itti nama afeeran san didanii karaa qajeelaa irra deemuutu barbaachisa. Haa ta'u malee wayita didan kanaas dubbii bareedduu itti dubbachuun dirqama. Waan duniyaan wal qabateen akka gaaritti isaa waliin jiraachuun ajaja Rabbii ol aaneeti.
haadhaa fi abbaa gammachiisuuf jecha karaa rabbiirraa maquun hin ta'u. Rabbiin warra haadhaa abbaatti tola oolee addunyaa fi aakirattiis milkaa'urraa nu haa godhu jechaa qophii har'aaf kurfeeffanne tanumaan goolabna.